si maaliif irra qabda mucattiin rakkattee mana xalabaa sanii gaafa nama maal taban nabetta ibbitok 99 badurra agese namni dhibbi tokko badurra namni tokko gatii kafaluu qaba jedhee nama naan gara kooti jechuudha. Gaaffii wayii si gaafata Mubaarak. Nama mee mucattiin kun akkamitti ijoollee mana madaamititti wannoo qabde caarraa qabuu dandeette. Okay. Thank you lakarala. Akkisinitti shamarran mana madaamitti caarraa qabde mana madaam keessattan du'aa jira. Kunuuna qaluuf namichi viidiyoon badame Oromoon 17,000 achitti wal ga'ee sigalee wal ga'ee qaluuf jennaan rifatamee ajandaa godhamtee darbaan dabarsa fooloo godhamtee sigalee intala dubaraatti jedhamee iyyamee fi iyyisiifamee sagaleen taa'ame silaatuu dhossitanii achumatti utuu dhossamee jiraate silaa bareeda sagaleen shamarran mana madaamii inuma deema mana madaam keessatti ijoollee rakkataatti ka jedhu mootummaanis namnis yaani qalbii keessaa qabaata amma magarashaarra geeminis milkaa'uu dide kunni 70 isin gaafachiiftas milkaa'uu dide kan nageenyatti kan nageetti milkaa'uu dide 5,000 barbaadu waatti godhantis jette jedhanii amma immoo amma immoo akkamitti namni amanee kana booddee amma tunni ijoollee durbaa tokko wayii sagalee taa'amee biyyannaan fidee galchee kunuu madaamiin naajjeessuuf wayyoo jettee isii dhugumaachuudha isii dhugaadhaan rakkatte yoon fide namni ajandaadha jedha hin beektaa immoo hin beektu amala nama keenya ummata nan sobee amma quuftuun taraanuu kennimee al tokko hin dubbanna nama jalaa qabbuna quuftuun isheen itti godha haa dhuftu dhugaa jirtu ummatatta dubbattu Mudayyan video ke video ke terkadden dubbataaraan achirra dhaabadhe Mudayyan man dhagenne video na kaleessa dubbatte wayii akkan wanta raasreessitu jira jechuun akka maal agartee maal irra dhaabattee dubbataa jirtaat. Okay. Video kana ma mbeettu jechuudha maal irra kaleessa mucatti tira gaabaatee turteetti. Yaa. Kijibaa jette si amanneeyyi irraa dubbataa irra kaa. Laa kunu. Kulala. Video waraabamee deemaa keessaa fakkeenyaaf. Wallahi warabbal kaabaan dhugaa jiru isinitti hima. Namtichi fuudhee asumaa fuudhee mana isaatiin gale. Dhugaan ilmoo rabbiitii in tanaffasna. Eegaa agartanii isin dubbii baxaabbaxxanii agartanii ammallee icciitiin wajjin qabdan dagattanii fuutanii Oromoo kana hudduu harree keessa gizee 3 fi 4 seensiftan nuti immoo in tanaffasaan nakaamaa namaa miti abo namaa bar. Namtichi fuudhee nurraachuufi kana waanuma naaseena dhageessisaa jirta jechuun maalii jette? Wanti diraamaadhaa jette. Wanni jedhe akki jedhe an kana jedhee bira kutee kana baay'illee irraa haasa'uun nan barbaachisu. Baay'ee. Waan an jedhe dhageettee diraamadha yaa. La ilaha illallah galatoon. Kanaafuu diraamaa hojjettu sanaaf ummata dhiifama gaafatti moo? Maa ati hin beektu san diraamaa ta'uu hin beektu ati. Hin beeku wallaahi. Akka meedeemi quraana fidii kakadha waata akkam beeku jedhu. Muzammil itti guruppii keessatti waan haasa'e Mubaarak. Wallaahi billaahi dhagayi. Gadheen na harkifachuu qabaana. Ummato gadheen ofitti na harkifachuu fi eeshantu beekaa murtee keessa. Mubaarak dhagaysiin. Nama jala dura dhaabate Usmeeni amala kanaa qabdi hin beekaa. Muzayyanto haaraadha malee ambaraadha miskiina turen. Bareedan di fakkaama. Haara wanni jedhu takka. Usmee yoo titutte maal godha yoo aballees. Ati sana hojii hojjette naan jedha durumayyuu. Hin beektu. No Mubaarak. Usmee ol bee naanii bati. Amma Usmee maal jedhee kee silaan badee fudheen badaadha. Mubaarak si wajjin badu hin jiru. Abbaan barbaade si amanu. Abbaan barbaade si amanu. Quraanaan qabees kakadhu hin jiru. Quraanaan nu dira qabsiisu hin jiru. Amma keessa isa jiraadhu ummataa haqna qabu. Amma gabaabaadha. Anis keessaa jiraadhu rakkoo qaba kuma si jettan. Ummataa haqna ba'u. Tole ayyee. Ummata haqa baasi. Garuu nun tuqin. Nu keessaa baasi ummata haqa baasi. Warabbal kaaba. Kanii nuti icciitii guddaa jira. Wallaahi billaahi yoo gabbaafne icciitiin kun ilmi takka hin gargaaramtu kana booda. Ilmi takka
Osoo namni du'e agartee namni wal awwaaluun taa'u. Meenuu himi rakkoo Kafkaf nu godhina yaati. waan jirtu mataa dubbanne. Dhagayi. Mallaqa kafkaf nu godhaa jennaan kafkaf godhuu diddanii nummoo No, gisee. ini san ini min dageeffan muzammil san kee hin deemin. Mallaqa kafkaf nu godha. Ay makii ko rabbi sidii marifatu gaa haadha baatee makii keessa baasaa anumaan jedha. Achi qabii fi as qabiin qabdu. Si takka haadha faatee lama maakii sadii isin sadiin kun irraa hin beektan waa'ee quuftuu sirriitti irraa beektan Oromoo irratti propagandaan akka taphatamaa ture akka waliin taphataa turre hunda isaanii beektan. Ka kijiban qabne wajjin haasofnee jirra isinii himneetiin jirra waan goonu hunda waliin goone. Si galee? Boodarratti wal dhabdee wayii nu dhufe malee duratti waa hundaa Wal dhabdee maaliiti gaa? Wal dhabdee cimaa inni. isinitti himuun barbaannu akka isin nuun jettan san isinii ta'uu dinnee jennaan. Gaa uummataa himaa kaa. Kaasaa himamu qaba. Jalqaba isin kaasaa laa please. Usme waa takka hin dubbatin. Isin kaasaa wal. Ijoolleen bakka silaa banne balleessinee banna kutatetti. Rakkoon qabu an balleessaa badaa. Wallahi billahi Oromoo nu jibbisiiftanii. Oromoo nu duumeen waan. Meetii qaba taphanaa taachuu ajalichan diraadha. Ani koo. Okay, tana fite baan. Gaafatti. Wallahi billahi Oromoo irraa wanni nu eeggannu kana booda hin jiruu miti. Nullee yoo isin kaaftan dhugaa jiru uummataa gabbaafne asirraa gallama. Assalaama. Ish. Ani yoo ta'e isin beekaa. Irraan boo abbaan gadi bahee irraa boo haadha baatee biraanis gaa viidiyoo kana waraabaati. Ani wanta irraa beeku hin jiru. Abbaan beekta jedhee ragaa qabu wajjin uummata Oromoo amansiisuu danda'a. Oromoon isa duriitii miti lafaa ka'ee namni akkana ta'e jennaan ragaa jechuu jammareera. Ragaa qabu namni sagalee wal waraabbataa namni saatii ana. Hattuun keessattuu sagalee wal duraa qabaataa. Waan ta'e waastinnaa walii kennu malee natu waliin. Wanta takka galaa hojjedhee sin beeku waan kanaa sin hojjedhu. Wanti namatu waatti hin jiru. Abbaan barbaade waan barbaadee jiru. Amma dhimmiin qabadhee dhufe. Dhimma quuftuun gadi baatee akka uummata tanaanutti balleessee dhiifama jetti moo dhageessanii uummatu. Maal jettan meeshaa marran yaada kennadha. Quuftuun dhiifama isin gaafattu moo uummata gadi baatee gaafattu jettu moo maal itti goonaadhaam. Ummataam kan tanaadha. Kaleessas sagalee kan ta'ee fi ummata. Shamarran mana madaam keessa jiran ilaa hin kolfinaa jala deemtanii shamarran. Hin qoosinaa ofitti sagalee nuu taa'aa jettanii gaafa isin kaleessa dheengadda iyyaa turtan namni sagalee isinii ta'e hin jiru. Hadhaa jala deemtee kolfita taanaan bor rakkoo gaafa madaamin gurra si qabdee gurra sirraa cittee si mucaate gadi baatee dhuma viidiyoo jettu jettee boo'aa duuta malee namni sagalee isii ta'u hin jiru. Sagaleen mana shamarran mana madaamii dhaga'amuu jammarraan gaazii dhaqoo eegalaniiru. In ofirratti qallanina. Nama maqaa keessaniin qoosu keessanii nama maqaa shamarran mana madaamiitiin diraamaa hojjetu hin callisinaa shamarran. Wallaahi rakkoo bora isin dhaga'uuf namni sagalee isinii ta'u hin jiru. Namni isin dhaga'u iyyuu hin jiru. Meeqa kan fooqirraa darbatamte. Meeqa kan rakkoon dhaga'aa jiru. Maqaa keessaniin sobame diraamaan kun. Kanaafuu ofirraa callisuu qabdanu. Duula bana ana siniin jedhe. Maqaa shamarran mana madaamiitiin qalbiin qalladamu diraamaan hojjetamu dhaabachuu qaba. Isuma dhugumaati kun. Eessas ta'e eessa abbaa rakkoon irra ga'etu beeka. Waa'ee shamarran mana madaamii abbaa rakkoon irra ga'etu beeka. Meeqa kan madaamiin gurra qabdee fooqirraa darbatti. Meeqa kan madaamiin mana keessatti akka hoolaa hidhattee qabdu. Isinii galee kanaafuu qallichi akkanaa kuni maqaa mana madaamiitiin ta'uu isaan na dabbaree bakka. Walumaa galatti. Maqaa shamarran mana madaamii ta'uu isaan na dabbareeraan. Kanaaf quuftuu rakkoo guddaatu irra ga'uu deemaara. An dhugaalumaan sinitti hima kun lola. Wallaahi suma dhuguma. Rakkoo guddaatu irra ga'uu deemaara mucaan. Mee qabamtee gara biyyaatti hin ergamin. Mee tarkaanfii irratti hin fudhatamin teessa ilaalu. La. Teeraan jechuudha. Maaliif? Waliin sobnu jedhe kaa. Wanni namni rakkoo quuftuu irratti fudhachuu danda'u tokko hin jiru. Maaliif tokkoffaa irratti nuti agartee yoo akkasitti ka deemamu taate quuftuu roorroo isitti. Warra geemii taphatee miti warra kaan yaada kenne. Warra geemii taphachaa ture tontaane warra ittiin miidhamaa ture carraa kenne. Shamarran nuyi carraa kenni jedhi malee. Nuyiif carraa kenni jedhi dubbadhu.
nagaa siniif haa baay'atu akkam jirtu geemichi taphatame dhugaa rabbi mubaarak rabbiin dhiifama naaf haa godhu miskiina meeqanii obboleettii keenya biraa dhaabbannu jedhee gargaarsisaa ture rabbiin dhiifama naa godhu amma ijoollee yeroo san gargaaranii birrii koonuu deebisiisinaan jechaaru si erguun danda'a keechan kutee jechuudha wallaahi laazim takkafaa micayyoon haati baadiyyaarra jirti namaatu du'ee birrii kana naa galchi jettee 10,000 galchisiiste hiluurratti ergee riisitii jechuudha. Geemiin nurratti taphatamu kuni dhugaa waaqa jiraataa baay'ee nama jibbisiisa. Obboloota hedduu qabna. Kan mana madaamititti rakkatan nuti mana madaami jirra. Gaafa rakkannee dhugaa hin qabnu otoon har'aan rakkadhee mana namaan jira mubee sagalee naa ta'a isin jedhe naa ta'uu hin dandeechu. Qoosamuun hin danda'amu nuuni. Si galee miti rakka ishiin dafqitee cubbuu isinitti ta'a dhugaa waaqayyoo otoo rafuu hawwinu otoo nyaachuu hawwinu otoo bashannanuu hawwinu gaafa harka keenya korolisiin nu fixee hirriiba malee kalee fi lutti keenya galgala bishaan ho'aa keessa dhaabbachaa susukuumachaa kaanu isin geema nurratti taphattanii nu nyaattan kuni rabbii isinitti haa murteessu tokko jedhu. Kanaafi nuun hin qoosinaa. Yoo dhugaa barbaaddanii sadaqaa barbaadnaa nu gargaaraa jedhaanii. Kanaa achitti haati kee dhibamte hospitaala seente otoo naan jedhanii naman amanu jechuudha. Hirriibatti dhabnee itti dadhabnee ijoollee meeqa kokkee qabee hiriyoota kiyya kokkee qabee guyyaa meeqa guruuppii isaanii dheetanan micayyoo kana bira dhaabbadhaa jedheen. Gaafa taphani gaafa geemidhaan jedhan nan boo'e mubaarak dhugaa waaqa jiraataa nan boo'e jechuudha. Ta'uun qabu. Nuun qoofamuun hin danda'amu. Obboleettiin koo durbiin koo Suudi Arabiyaa keessatti caccabdee dheengadda ofii koon galfadhe sagalee uummata Oromoo hin rakkisu jedhee. Maaliif mana biiroo san keessatti nama 300 oliin ta'a kan du'e achitti baasanii gatu garuu guyyaa guyyaarraan haaraatu dhufaa jedhan. Ijoollee sanii amma sagalee ta'e odosiin jedhe Suudii keessatti sobaan ta'u jettaatillee. Kuni maaf ta'eoo shirri akkanaa maanurratti hojjetama. Kanaafi warroonni gaafa san ishii wajjin dhaabbatee hirriiba dhabe qimamoota mana madaamii qofarraa yaada fudhi malee warri geemii nurratti taphate akka nuun dubbatu feenu. Murtiin murteeffamu immoo nutu murteessa maallanni miskiinna sanillee deebi'uu fi qabariisiitii tokko lamaan maxxansa jechuudha asirraa gabbuunaan. Ayyeen warri geemii isinirra taphate isinirraa buunaa murteeffadhaa waan barbaadan fidaa rakkoota kan qabu dhimma kennaa mubaarak kanaa fi muzammiliin maqaan kaasinii dhimma ajandaa keessanii itti kursiifadhaa dhimmi nu ilaallatu miti waan ta'eef muzammil nu yaasanaafat hin buuna inni qimamoota mana madaamii wajjin marii isaa geggeessu nuti immoo akka dhuunfatitti ajandaa kana keessaa baaneetiin hin jirra dhugaa jirtu isiniifnee jirra waan barbaadan wal godha ararraa kaasanii maqaa kenna qattaa hin goone naaf muzammiliin haala qadaqqaqa. Maammoo muzammil galatoomi silaa baay'ee nyaatamaan jira ani keessattuu baay'ee nyaatamaa irraa galatoomi dhugaa dubbatu jettee galatoomi. Galatoomi dhugaa. Galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu agartee isinis galata qabdanii gabaabumatti ajandaa biraati warri geemanurratti taphate nu keessa akka hin dhufnee isaan hin barbaannu nuti murtee mataa kennaa qabnaa eega jettan nuti durallee agartanii nu kaafnan dhufne malee ajandaa kanas dhaabne dhugaa jirus dubbanne akka nama miidiyaa kanarra wajji jiruutitti immoo nuti kabaja walii qabna mubaarak. Sigalee bakka agartee isaan maqaa kenna kaasuu hin barbaannetti isinillee wanni maqaa kenna kaaftaniif hin jiru yoo maqaa kenna kaaftan immoo nama maqaa kenna kaasen nuti walitti dhufnaa qimamoonni siyaasii yoo dubbanne dhimma keessan irraa dubbatamaan jiru dhimma mucattii irraayi usmeetu galee ofitti fudhatee ayi malakkataniin amma waa'ee shamarran mana madaamii irra dubbataa irraa sagalee dhimamii hunda hin jaalanna nuti rakkoon qabu yoo rakkatten waama in dhufnaan mallee isin gargaaramaan rakkoo qabaa miti. Galatoome wallaahi nu gargaartee maa kana jala maali ijoollee 70 tanii barreessinaa please namni isin gargaare mucaa kana maal jedhee haqa jirtu bakka erga uummata Oromoo diraamicha erga uummata Oromoo irraa buusuu diddanii haqa jirtu baamna jedhee namni dubbate mucaa kana galata irraa qaba wallaahi isuma dhuguma yoo galatoome ettan waan guddaa sinii bahuu deema bor iccitii guddaa sinii bahuu deema. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam lafatti rukutan iccitiin argattamu kanaafu nama galateeffachuuf bara ishi dubbadhu maal maqaan kee Xiqqoo tanaffasu. utuu shamarran tanaffasanii dhiisi gubaa jara maaliif beektaa bakka hundattuu
Nama abbaan immaan taane tol galee dubbataara. Namni eenyuun ni ijoollee kana. Eenyuun ni ijoollee. Abbaan maati shamarran sagalee ta'ee beeka. Baasee illee beeka. Hojii irra illee beeka. Wala kabajnu qala. Kabajni dirqama. Dirqama wal kabajuun. Kuma isin kabajuun kabajuun dirqama. Hayyee obsii. Bakka hundatti namni jara galchee akkami jedhaan jiru. Hundinuu sagalee jaraatti bishaan naqee dhiisee biraa deemuuf borii gadi baanee shamarran biyya arabaa inni namni nuraa dhaga'u hin jiru. Isuma dhugumaa jechuudha. Hin jiru. Namni nu jalaa dhaga'ee sagalee ta'uuf hin jiru. Kanaafuu sagalee jara deeffata. Amma buleettiin keenya yaadeen hin dubbattee miti sirriitti dubbatte. Akkasitti dubbachuu jalaa dubartii kana qaruun barbaada. Akka dubartiin akkas taatu barbaada. Qoosaa ofitti qoosuun hin ta'u. Diraamichi waan shamarran biyya arabaa fixuudha lafarra. Isuma dhuguma. Wallaahi diraamaan hojjetame kun. Akka lammuu shamarran mana madaamii keessaa rakkadhe jette rakkattee gadi baate. Tish ni kijibu. Akka jedhamu gochuuf deemaarti. Kanaaf quuftuun waan isii kijibsiise uummata irratti dhuftee dubbatte jechuudha. Hin dubbattu taanaan isiitu dhimmicha fixata. Kanaafuu shamarran hin dubbattan jettu as keessa saaduu jalqaba galtee dubbadhu. Saadu dubbadhu. Ya jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhu. Ani nin jedhee alabaadha baduu tadhaharaa ta'e hundi keenya gaafa rakkannu bannee bakkee jiraataa turre. Rakkattee bannee baddee hajan okee rakkattee badde. Maaltu nama gowwoomsuu nama shawwaduu fidee nuyyuu gaafa biyyaa baanu akka madaamii jala dalagnu ni beekna ture. Hadha maaltu argame maaltu ta'e maaltu dhufnaan madaamii jala dalaguu baqa. Nama gowwoomsuu yookiin anamma akka mataa kiyyaatte osoo namni hin du'aaraa jedhan hin irrifadhullee nama nullee. Sababni isaa soba jedhee waan ayyaaduuf. Leesh yaani. Dalagachuu biyyaa baane akka araba jala dalaganu ni beekna. Okee xalabaadhaa baddee hin rakkatte okee. Hunda keenya rakkatee badaa ture. Leesh dhattee dalagaan dalagattu mana madaamiiti. Maaltu isii dhowwee mana madaamii dhaqanii dalagachuu. Hundi keenya barri shanti beetii arabaa dhiqnee jiraataara namni geemii taphatee yookiin Oromoon birrii nuu kennitee naan jiraataara hamma nama hundarraa karaan cufamee jira. Wallaahi namni baay'een namni tokko yoo rakkate naman gargaaru namni tokko yoo wama tokko bakka lamu gargaarsa namarraan fedhina wallaahi yoo namni fuuldura kiyyatti du'aa jiraate gaafa ni du'een kafana bitaaf allaqe. Namni biraa namni dhugaan rakkate akkama ta'u. Maaliif qalbii walii cabsu yookiin maqaa namaa hamma dhugaatti ijoollee biyya Suudii kana keessatti namni baay'een isuma dhugumaa rakkata isuma dhugumaa isa qumaara hin qabne yaani isa waa barbaachisu yookiin gatii wayii faayidaa wayii hin qabne isa dhugumaa rakkata. Namni dhugumaa rakkate sun immoo amma booda furmaata argachuu hin danda'u. Akka inni furmaata hin arganne quuftuun karaatti cuftee jirti. Namni hundinuu amma qalbii isaa keessaa kana qaba yooma bicii wayii garaan laafuu kee kalli wallee akka quuftuu akkana gochuu fi waan akkasii nurraa barbaadaniitu jedha. Moo baarif akka kiyyattan nama tokko gargaaraan jiru adda booda. Namni tokko illee nama gargaaru hin jiru. Ijoollee shamarran biyya arabaa waa tokko hamma booda namni isin hirrifatu hin jiru yoo waan faayidaa isinirraa argatu. Yoo waan isin gargaaruun bu'aa isaaf qabu ta'e dhaqee sobuu ta'e malee jechuudha. Namni tokko namni rakkateet ni tole isin gargaaru hin jiru. Ofiif ofii jirtanii ofumaa keessanii jabaattadhaa bakka jirtanitti. Wallaahi namni tokko namni abbaa kanaa isiniin jedhaaru hin jiru jechuudha adda booddee. Baay'ee rakkanne akka kiyyatti wallaahi na dabbare badaa tokko. Inni taphate illee inni taphachiise illee silaa hin didame malee 17 kenname yoo akkam gochuuf turan. Hin dhageenyu turre adda sababa inni kennamuu dhageenye malee. Nama hin dabbaru akki kun. An keessaa beera warbalkaa waan feetan dubbadha. Waanuma hin jedhu jechan dhabeef yaanii jecha. Ayah galatoome itti fufuu eenyu warri biraan dubbatanii hayaatiin dubbattaa. Bifti seenaa. Okay. Nageenya siinsaa ta'u. Okay. Nagaan araarraa akkasumas faayatu hunduma keessaniifuu balleessaa kan qabnu yookiin immoo mucoo kana kan balleessaa jiru nuti warra gaafa duraa qabatee taa ture fiddanii dhuftanii akkana baastanidha. Balleessitanii warrattanii nama cannaqaa turtanii hummanni dhiphachaa ture birriin gaafatamaa ture birrii kana malee gadi lakkisnochaa turtanii bakka ishiin jirtuun beenu sagalee dhabnee jirra jechaa turtan. Isa kana kan godhe eenyu kan balleesse ilma Oromoo kan
irraa gadi ba'ee dubbatu kan qabatee taa'u intala Oromoo yookiin immoo ilma Oromoo. Garuu hammasuun dura fooloo baannee deemuun dura foolorsiin keenya miliyoona 2 miliyoona 1 jechuun dura ilma namaa maal gochuu qabna yookiin akkamiin sagalee ta'uufi qabnaa jenna. Balleessitanii baddee turte okkee rakkattee ta'uu danda'a isa kan beeku rabbii fi nama balleessisan yookiin immoo micoosan rakkina ishii namni beeku hin jiru waan ta'eef rakkinni koo kana jennootu yoo walitti manne har'a walii dhaga'uu dhiisuu dandeenya waan ta'eef rakkoo ishii qofa duwwaatu beeka. Erga rakkatteeyyuu baddee birrii 70 gaafatame asuma deebi'amee sagalee ishiiyyuu dhabame erga argamteeyyuu immoo nam tokkotti dhaqamee kenname geemii naa taphattuu jettaniirtu geemii qabdaniif jirtu. Namni kun ganaa daa'ima kichuu akka balleessitan garuu beektu warri balleessitanis warri hobbiratti qabdanii teessitanis micayyoo kanaaf wayi gootan odoo hin taane micoo kana ija jaamsitan maaliif hoo jettanii micayyoon kun mana hamadaamii galtee yookiin immoo hojjettuu taatee dhuguma shintibeetii harabaa akka hin dhigne akka itti cuftan beeka maaliif jennaan goonguma geemii taphattan waraqannaa hojjetamu namni hoggame waraqata malee hojjechuu ni danda'a. Balbala akka itti cuftan beeka. Akka sinirree yoo sinitti dubbatte micayyoon kun goonguma siniif hin deebine akka badaa beektu akka sin hin dhageenye beeka. Har'as taanas borus taana micoon kun akka hin jijjiiramne beeka. Maaliif hojjettanii nama ganaa deebuu miti. Yookiin immoo yoo namumti tokko itti siqee ofitti qabee akka obboleessaa akka obboleetti gorfatee deeffate balleechaa ishiis ofitti qabee gaarummaa ishiis jaraa ishiis ofitti qabee yoo gorfatee deeffate malee micoon kun dhuguma har'a mana hamadaamii seente akkuma ijoolleen mana hamadaamii keessatti ta'an shintibeetii dhiqee ifatamee beela'ee dhoobadde kanatti hojjetti jettanii yaaddu taanaan balleessitanii jettu waan yaaddu miti. Oromoon kaleessa sagalee naatee har'arree sagalee naata namni sagalee walii ta'u amma kanaan booda hin jiru. Inni lammataa maaliif Oromoon Oromoo irratti kaa'ayo maaliif Oromoon Oromoo balleessa'u balleessitanii micoo kana garaftanii mana hamadaamii gorsitan maal rakkoo qaba akka obboleetti keessatti itti ilaaltanii. Mana hamadaamitu yoo hojjettee shintibeetii dafqitee dafqishii sun ishii mararee birriin akka itti dhufuun beetti waan ta'eef waraqata ofirraa hojjisiisuu ni dandeessi. Fayyaa qabdi daa'ima ganaa kaattee hin quufne waan ta'eef nuti maal goona gadi baastanii micayyoo fayyaa qabdu kan rakkoo tokko hin qabne rakkataa baay'een odoo jiru jaamaa baay'een odoo jiru kan mana yaalaa waan itti yaallame dhabe odoo jiru odoo finnee dhufne warreen gaafasan mubee dhiifama naa godhi warreen gaafasan qabattanii nama 30 meeqa taatanii foororsii meeqa qabattanii taa'aa mugaa turtan suni namni tokko rakkate inni odoo sin jalatti barreessine warra foororsiin mileenaa malee kan foororsiin qabne ijaanuun argitan. Ijatu sin jaama natti fakkaate. Dhukkubsataa keenya yaallannee odoo sin jala teenyee barreessine nuun argitan. Garuu waa tokko barbaaduudhaaf yookiin immoo waa tokko dubbiidha inni akkana baasnee irraa lallabuudhaaf hin argina. Garuu gaarummaa dalagaa darbaa. Rakkataa gargaarra yoo jenne rakkataa yoo akkatti gargaaru hin jiru waan ta'eef. Micoon kun immoo ta'ee jira diraamatu daragame geemitu taphatame dhuguma lakkodoo hin rakkatin waan kana gochaa jirtoota gadi baatee dhiifamaa gaafattu. Ilmaan Oromoo ishii jaalatu akkasitti hirriibaaf ishii dhabeessanii rakkina ishii keessaa baasuuf jedhee halkanii guyyaa mana namaa jala taa'ee laalaa ture sanii gadi baatee balleessaa yoo goote dhiifamaa gaafattu. Lakki immoo dhugaadha wanti kun dhuguma ittee dhugaa gadi baastaa himtu. Warri immoo wanti kun geemti taphatamee nuti hin beennaa jedhan dhugaa isaanii fidanii dhufanii haa dubbatan. Isa gabaabaa jechuudha. Borumaafuu waan gootaniif waan hin goone adda baasaa beeka. Warreen feemasoota taatan mamnuun keessa mubeerraa jalqabee waan irraa dubbattanii fi waan irraa dubbanne adda baasaa beeka. Nama sagalee taatanii fi nama sagalee hin taaneef adda baasaa beeka. Mi'aan amma namni dhukkubsatee anni isaa mamnuun zaraati ta'ee akka itti hojjetu dhabe akka itti fidee dhufee mubeetti dubbadhuun dhabe naaf farsiisa waan ta'eef. Dhugaa dheedheenarraa fuudhamoo soba eegganna buusa kan jedhu. Rakkataa baay'ee bukkee qabna waan ta'eef jechuudha. Haati jechaa kan bu'aa jirtu. Haadha tokko argitanii jirti biyya Beerut keessatti akkaatti ilmoon koo rakkatteette viidiyoo kan hojjette miidiyaa kanarra deemaa jirtu. Ishii odoo finnee dhufne nuuf gargaartu warrumti feemasootaa jechuudha. Baay'een keenya hin jirra waan ta'eef mubee bichaa miti feemasiin. Kan sagalee uummata Oromootiif ta'u kun immoo haadha rakkattootaaf ijoollee miskiinota mana hamadaamii keessaa ta'u mubee haa ta'u malee baay'een keenya rakkoo walii furuu hin dandeenye garuu ashandaa tokko arganne gadi baanee lallabuudhaaf tokkoffaadha. Foororsi miti aanan laaluun gocha sin dalagaa darbitan yookiin immoo raawwachaa deemta sagalee ilma namaaf ta'a.
lafetti taate namni nu beennas dhageeffadha. Garuu ammoo waan gorsa himaa jiru namni tokko yoo itti dhufe hin jarjarin biiftu ati hin jarjarta yeroo baay'ee namni si dhufaami hin jarjarin suuta tasgabbaa'ii nama sanillee laali eessarraa akka dhufe maaliif akka dhufe si galee qoradhu Oromoo tana as fide akka nama tokkoo ta'ati hordoftoota qaba namas jala deemuu qabda si galee mi namu akka maakiidhatillee bakka feemasii waan taateef si galee nama tokko gaafa si dhufe suuta tasgabbaa'ii hin boo'inillee atillee ofii kan keetii boottee namallee hin boochisin tasgabbaa'ii dhageeffadhu akkasii fidisiin jechuu barbaade galatoo. Anak sehari olgal juga lari deh. Carana kena ayarona sa kajalan asa udah sama kamu coach mamba. Nagama sekalian ko. Nagama. Oke, galatoma. Sagalee kun naqee gubaa olee anis amman danda'utti qabaan ture waan ta'eef alhamdulillahi wannatti na fidduun jiru wallaahi laaziin gubaan olee inni tiiktookii irraa joo akkamitti jedhametti kan achi sii biraa dileetii godhamu kan hin fiddu joo gubeera akka ta'e ta'u inni lammaffaan biftuudhaaf waan godhaman sagalee qabne qabne gaddan bilookii jalaa baase amma ergin bilookii jala turte ergin bilookii jalaa baase waan ergin garuu ilaalu Abdi kan afanani ni biloki jala base de nama kan hin beeku jara kana lammanin beeka beekta. Anafu afa hin biloke ture duraan gorsee nanne diddenna. Abona biloki jala baaftee na bilootte bar miceeyon video tak jaroo jara nan na bilootte. Anuma biloki jala jira ofiyyuun baafne bara biloki jala jira. Gizee sanaan feemisotan barbaada. Seeru nama biloki nama dabbii jala nama hidhamee jiru feejama godhi gadhiisi sirka jira waan ta'eef. Ifamaan gadhiisi uummata. Isa qoyaa fixadheen kana kabajaa. Kanaaf booda naasaa dalagaalan jedhanii kaalideen. Abiibi caarraa kee tokko asumnaan gadi bu'e. Inni ittaanu biiftuudhaaf akka buree tokkotti wantan seedhaamu akkuma bo'in miidiyaa kanarratti. Waa tokko namni booddee taa'ee dhuma bakka tokkotti yoo ati badii tokko akka caarraa ilmi namaa hin dogongora si gala yoo ati balleessite imimmaanuma keessa naaniyyaatti miskinummaa taatee bo'uu dandeessaa deebi'ee si lakkafa si galee ati keessoon kee miskina ta'uu danda'a. Namni si jibbuu danda'a. Namni si jibbu sunis immoo gaaf tokko waan gaarii yoo hojjette deebi'ee si jaallachuu danda'a. Ilmi namaa hin jijjiirama see kan hin jijjiiramne rabbiin qofaadha. Kanaaf akkuma hin boo'in gaafa gadditu gaafa fakkeenyaaf jireenya kee keessatti laabii dabarsitu jetti gaafa yaaddoftu goddanyoota keetti siqadhu ittiin mari'adhu. Kanaaf kanan siidhaaman inni lammaffaanii intalli nurratti waan siin hojjette hunda dinqisiifadhuma hin dabarfadhuan. Sin egalee mucaan hin dandeessi waan baay'ee hojjetteetti akkaawuntii si kana dhabuun si nan gaddisiifne ittiin gammade dhabuu sitti. Garuu giiftitti dhabuu sitti ittiin gaddeen nama hundatti kennitee abbaa argetti kennitee abbaa keessaa fudhateef abbaa dhiise walii wallaalu sitti baay'een gaddeeni. Kanaaf Oromoo kutaa 11 feemisatti taphattetti keessattuu asliin maal jedheedha abbaa naan jettee garaana gubdee leenca harkaa baafte. Kanaaf mucaan waan nuti hojjechuu nutti hojjetteetti kanumaan isinii dhaamaan. Innaa galatooma gaarii naa qabaadhaa sinan jaaladhaa ani baay'ee sin jaaladhaa ijoollee Oromoo taatanii ani hunda keessanuu ija tokkoon allaala dhiiras ta'a dubaras ta'a kufiiti keessan hin barbaadu garuu jaalalaa fi tokkummaa muudoo qabaannee nan barbaada. Ayyee biiftuu lullee si jaalladhaa. Biiftuu qoyaan. Waan fedhe irrattuu waan tokko adda baafattu malee zimmettee mimmaan hin buufatu. Qoy keerudii. Dubartiin maal irratti dubartiin gaafa deessuyyi ciniinfuu irratti gara jabeenyummaa barti. Garuu atan mallee ijoolleedha mallee ganaadha. Dhiirris immoo gara jabeenyummaa qabaachuu Otoo biiftuu koolonaa deebisii viidiyoo wayin keessaan sitti argaa. Amma dandeenyu ijoollee wayii sagatiif sagalee ta'uu yaallume akkuma nam tokko akkuma Oromoo tokkotti. Ayyee fooloo si deebiseera. Toleeshi galatoome illee ulfaadhu. Thank you. Ayyee bakka turtii gaarii naa qabaadhaa ijoolleen koomentiitis yoo natti hartane ijaaf qalbiirra naambisa warga sirras jirtan turtii gaarii qabaadhaa. Dalagadduudhaati. Namni deebisaashee bakka wayitti rakkoo yoo uumame numatu wal qaba. Amma kun hundi keessan feemisa waan ta'eef fooloo walii deebisaa.
Nammata as keessaa nammata fooloo irraa hin qabne jira Ansaar. Gaafii adeemsaa gaafii adeemsaa. Kunoo daansiin bedanii ta'a waa gubbaa hin deebisanu. Fooloo godhaa hundi keessa warra zila jirtanu 50 galaa anis jabaadhe nu jalaa gubdanii. Eshi itti fufii gaafii adeemsaa abdii sin dhaggeeffadha. Dhaggeeffataan keessa nama ana akka nam tokkootti. Keeroo wal bira nu kaaye viidiyoon ba'a. Gaafiin adeemsaa aboo micayyoonni ulfoofte jedhanii akkamoonni sun dhugaa namoo soba. Uftumu. Maaddeetti ulfooftu qabdi mucaa. Okay. Gimana dia seeraan gaafatamuu qaba. Abdii Badiruu welcome. Hundugaa akka nama shakkisiisa hundugaa qoratamuu qaba kun. Duwwaa miti wanna akkana Oromoodha. Laal waan isin mubaarakiin irratti dhageessaniitu miti yoona gargaaruu baattanii ofiin fannisaa maaraayyuu gargaaraa jirtu hundubbii biraati jechuudha. Sababa tokko hin gargaara rakkoon qabu. Sababa tokko afidattu sababa mana madaamii deemtee dalagachuu dadhabdi. Sababa tokko afidattu. Ikkoo namni akkanaa moo yoo gargaaramu ta'e ijoolleen keenya hundi si akka jirtuun xaqilaallaan si mana madaamiin jirtu baatee barraa jirte gargaaramtu kwa. Eenyu gadi. Akkas. Yaa kiib. Warri waggaa 13 waggaa 12 iqaamaa malee diinqa madaamii dalagaaru nama miti. Waggaa 12 Kaleessa sirratti quuftuu yoo gargaaramte ijoolleen keenya mana shamarranii xalabaadhaa badde guutuun si qaamaan bahuu fi qabaa jennaani. Nama lama natti dawwale. Wallaahi guyyaa har'a nagaan nan olchin. Misenjera natti dawwalanii abdii kaleessa ijoolleen barraa jirtu gargaaramtu qaamaan bahuu fi qabaa jedhaa jirta laayivira teessee kana dheensii dawwale nuu bahuu qaba. What? Mucaa isaa mucaa fakkeenya godhannee haasofne nama inni qaamaa sii baasu jedhee. Warabbal kaaba akkuma kan itti fufi abdii. warri waggaa 12-13 qaamaa malee taa'eeru shamarranii inumaayyuu akka dhiiraa fakkeenyaaf akka Dubaay illee dalagaa galuudhaan namni ID gaafatu hin jiru. Saudiidha kan isiin jirtu. Maal waggaa meeqa qaamaa malee yoo dalagatte maal rakkoo qabu mucaan sun. Garee wayiiti ijaarameera beektu garee ammoo saamichaa qophaa'ee jiru sinii galee. Suudii kanatti dulloonni wayi wal ijaaree jira. Maqaa dha'uun barbaaduwanii nuyyuu nu arrabsaa jiru waan ta'eedha jennaan. Amma jaratu amma immoo ijaaramee karaa ittiin ijoollee nama saaman dhabanii ofitti fuunee akkana goone akkanatti waraqaa irraa hojjechiifne maal goona jedhanii mariirra bulanii ilaahii fafa jirii lafaa. Keeruun immoo akkana hin jedhe keeruun kana godhu. Akkana godhu. Yeroo mubaarik irratti sagalee qabdu maal jette beektu isintuyyi paaspoortii kan keetiif eenyu kee dhiisii bayinaan jedhe jettee mubaarikitti sagalee qabde viidiyoon sun hin jire jechuudha. Sani eenyu akka si baasisiise ijoollee jara wajjin jiru ta'e eenyu akka baasisiise ayumtu. Jaruma sana gadalii keenya nummoo dhaggeeffadhu boo miidiyaa kana irratti namni amma keeruu mucaa sanatti dhiyaatu hin jiru jaallattanu jibbitanus qeerroonneen gadda mana kana taa'e maal jedhe yoo barbaadde amma makiinaa irra sii kaanama ergadhu jedhe keeruudhaan barbaaddu keeroon qolee sii qabee Itoophiyaa kaa'uu danda'a fedhu fuudhee mana madaamii galchuu danda'a kurbaasitti ofirra taa'e bar. Intala sana fuutee mana madaamii galchitee dalasiisuu dandeessa. Feetummoo qolee qabdee Itoophiyaa buusuu dandeessa mati. Mirga kee namaa kennitee naan abbaan bacbaaccaawwan targeessirra deemee afaan bana malee. Wallaahi sii galee qeerroo akka feenetti amansiifnee makiinaa erginee intala sana fuunee meedhuma warrumti kanarra deemee afaan banu kun meeddeen ni fuudhu laalla niphi gochuu dandeenya intala sana barbaaddan. Fuunee dalagaa galchina. Achitee gattee dalagatti. In dalagadhoo siin jette qolee qabne Itoophiyaa buufna jechuudha. Qaldiin akkanaan jira. Mucaan keenya. Mirga kee dabalatee namaan kenninati. Mucaan bara ammas qabamnaa mucaan rakkoo guddaa keessa deemuu deema artisanii galee ayidiin irraa dalagamuu miti wanni tokko irraan dalagamu mucaan baddee jirti. Paaspoortii si waan hundee achitti dhiibtee baddee jirti jechuudha. Paaspoortii dalagnaan mala saamichattiin Oromoo marraa lamii saamanu dhabboo. Hayi maa argaa jirra miti ibboo. Mala saamichaa baafatame. Achi jira. Mucatti yookaan mana madaamii galchuu yookaan biyya galchuu. Galmeessee jira. Wandalee jira. Quufaanii kwaa. Maani maqaan isaa Muktaar moo maal jette kaaleen? Rashaad maqaan isaa. Maqaan isaa dagatina. Dhaggeeffadhaa Rashaad Abbaafiixaa kuni amma osoo biyya galee isin hidhama rakkoon isaa kanaaf wallaahi abbichuu gaddeebisee arrabsaa ture. Wallaahi kalchallee bu'a. Kalchallee bu'a Rashaad. Kanuu shanee dabbolees.
Shaanee baaddaa keessa amma tajaajila cinatee deemu mootummaan arginaan waraabaa. Dullaa baatee silba halkanii guyyaa. Wallaa nama kanaatu godheemu guyyaa tokko dhaggeeffadha. Gurbichi kun qilleensa irratti osoo hambisee feemasoota kanallee kassarsuuf deemaa jira. Isinii galee bakka lamatti deemaa jira. Hundi jala yaa'an kun wallaa yeella deemu. Wajjiniin fokkisuuf deemaa jira. Akka nama obboleessa Rashaa tokkotti waan danda'amuu fi nuti ijoolleen Saawudii yoo barbaanne mucaa kana amma fuunee biyya galchuu dandeenya. Lookshinni mana qeerroo jira. Lookshinni mana qeerroo jira. Wajjiniin qabaabtu namni intala sana biratti argamtan firdii biratti maallaan jette jira. Arabni waan jedhee jiran talagaa. Qeerroon fedhaan yoo kenne hin kenna. Dheengaddas taa'e nan kenne dheera. Fedhaan hin kenna hin kenna. Yoo kennine hin fuudhama jechuudha nama ergame. Birri faallee basamaa himan gadaallee jechuun nageenye birriidha kan waa hojjetu. Nama ergine yoo fuuchuu baate wallaahi warabbal kaabaa qeerroodhuma wajjin fuudhama Rashaad kun. Kanaafuu mucaan kun biyyattis galee hidhaa bu'ee isin fokkisiisa. Asitti tasgabbaati mana madaamii galchaati. Birrii Keeruddiinii tiiktookii si yoo kaafuchuu barbaadan birrii miliyoona tokko lafa kaati yoo mucaan kun karchalleen bu'iniin birrii Rashaad kun jettani. Wayini mokara yamaniitiin gaddeebisu. Warri mucaan kun simbira jirtu isa obbolummaa ishee warri mucaan kun simbira jiru yookaan madaamii galchaa yookaan biyya galchaa wallaahi kana malee nagaan argattu achi teessee ammas suuta galchi ati qeerroodhaa dawwanii dalagaa galchi mee nama sidho mee qeerroon hin kennu jedhu hin kennu sitti hin kennu jedhu qeerroon ni ilaalame gaafa san dawwalii booddee lakoosaa barbaade fuudhi tiktokii isaa jala jira fuudhi qeerroon hin kenna bar hin kenna wallaahi qeerroon fedhan gadda nan ke fuudha ilaalaa wallaahi taa'ee dhaggeeffadhaa ilaa jaala akkaataa jarritti ergasii wal jaallatanu taa'ee mana kana taa'ee dhaggeeffatee quufee ka'ee obboleessa kiyya makiinaa ergadhu amman fuudhe makiinaa rasii kaa'an jedhe. Wallaahi qabar waan wajjiniin haasofnee turre jechuudha. Asii ka'ee gaara sana ga'a ittiin agarsiisa yoo barbaade qeerrootti. Maatiin quuftuu miidiyaa kanarraa Keeruddiiniin qofa beeku. Gaafa sagaleen maatii natti dhufuus hundi isaatu miseenjara keessa jira. Maatiin quuftuu miidiyaa kanarraa Keeruddiiniin qofa beeku. Akkasiin Keeruddiiniin rilishippii walitti qabdu qofa beeku nama biraan beekanu. Kanaafuu obboleessa fuudhi dalagaa galchii oosiniin dalagu itti fuudhi Itoophiyaa buusi kanuma. Sitti gaafatamaadha mucaa kana. Mucaan kun waataan ammaatiin si gaafatu iyyuu. Bacbaacota miidiyaa kanarraa walaafaa feemasii walaafa saamii bacbaacota mana uffachuu iyyuu tokkoon isaa gurratti hin kennin. Sitti gaafataman tala kanatti. Afaan Oromooti kun. Dhugaa keeti anamma gaafii waan abdiin jedhe kan hin deeggara abdii badruu waan haasa'e kana hin deeggara tokko fa'a. Ooleyyii koomentiidhaan kana jala deemee afaan banu kana achumatti dhiisa. Yaa maal godhuu qabda ijoolleen dhageeffadha ijoolleen jimma tokko fa'a yoo qeerroo nuu mijaayoo tana kennuu dide gurra isaa qaba micciira suudii keessa jirtaniifi qeerroo masanuu irraa fuudha mijaayoo tana jechuudha. Gurra isii kenna qeerroon nan kenneere wallaahi deegga. Wallaahi isuma dhugaati. Mijaayoo tana jechuudha gurra isii micciiraa qaba yoo qeerroon hin kennine mana qeerroo dhaqaa gurra isaa micciiraa isumayyuu irraa fuudha mijaayoo tana jechuudha. Mana madaamii galchaa dalasiisa yoo ammoo mana madaamii hin dalanne gurra isii qabaa jechuudha ijoolleen suudii keessa jirtan dhiiraa qabdanii mi aboo hayi shamaraa miti. Dhiiraa qabdanii liivii kanarra fiddanii mi gurra isii qabaa qoradhaa bootaa isiin galtu sii galee achii baasa wallaahi laayivii kanarratti dhukkee itti kaasa. Guyyaa lama wallaahi billaahi tallaahi rabbi madda nagaan nan oolchinaan atu gurra qabee fuusisuu barbaannaan. Ilaa rabbi nagaan nan oolchin. Qo'in fixadha. Guyyaa lama gurra isii qabdanii miidiyaa kanarra fiddanii qaxaqqaxanii yennaan ufiin deemtee mana madaamii daladdi intalli amma akkana quuftee isin dhageeffachuu diddetuun jechuu warabbal kaaba sii galemi mirga irraa qabdan haqa irraa qabdan waa hunda irraa qabdan jechuu ijoolleen jimma ka isin caala itti aanullee hin jiru jechuu fasaamiidhaan warri as gubbaa haasoftee waa isii haasoftu kanniin hin dhageeffatinaa jechuu.